Elfamaa fi labsiilee bahuu kana keessatti maandeetii daldalaa keessattis dhimmi jimaa Harargee maaliif xiyyeeffannaan argani? Amma jimaan Harargeedhaa godina Harargee qofa bira dabareeti bar naannoleen ollaa keenyaa jirti biyyi naannolee ollaa keenyaallee jiruu fi jireenya naannoon ollaa keenyaallee dhimma jimaa Harargeeti. Dhugaadhaa uummata Harargeedhaaf maddi dinagdee inni guddaan fi inni hangafaa jimaadha. Akka Oromiyaattis jimaan iddoo guddaa qaba dinagdee keessatti. Akkuma buna keenya dhimma xiyyeeffannaa argachuu qabu. Oomisha isaa irrattis akkaataan itti gabaatti dhiyaatus gabaa irrattis. Amma dhimmi jimaa dhimma rakkoo gurmaa'insaa fi caaseffamaa miti rakkoon isaa. Inumaayyuu har'a irra geenye yoo ilaallu dhimma oomisha wajjin wal qabatee rakkoo jiru miti. Rakkoon jimaa waliin wal qabatee jiru dhimma gabaa fi gabaa duwwaa hudhaan guddaan jiru. Yoo dhuguma jimaan dinagdee qonnaan bulaa Harargeeti yoo jennu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti wanti nuti hiikuu qabnu fi irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu gabaa. Akkamitti maasaa qonnaan bulaa tokkoon tokko irraa jimaan cabee gabaatti dhiyaata gabaa galee immoo eessatti gabaa argatee gurgurama. Etuun gubatiin etuu gatiin jalaa gadi hin bu'iin kan jedhu dhimma ilaallee irratti hojjechuu qabnu. Sanaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa karaa adda ta'eetiin keessumaa jimaa waliin wal qabatee dhimma uummattoota naannoo ollaa keenya jiran waliin rakkina qabnu haa hiikkannu dhimma diinagdee irratti ceenee haa hojjennu jennee naannoo Somaalee waliin jalqabne keessaa inni guddaan faayidaa nu argamsiisa jennee yaadnu keessaa tokko dhimma gabaa jimaati. Gabaan keenya gabaan jimaa beekamaadha. Destinationiin jimaa hin beekamu. Gabaa sana eenyutu qabatee jira? Sanarraa akkamitti qooddachuu qabna? Attamitti dhuunfachuu qabna? Qonnaan bulaan keenya kallattiidhaan daldalaadhaaf kan kennitu hin ta'in waldaadhaan ijaaramee akkuma amma buna gabaa addunyaa keessatti dhiyeessuu danda'e. Jimaas gara gabaan jimaa jirutti dhiyeessuu akkamitti danda'a? Kan jedhu karaa adda ta'een ilaallee irratti haa hojjennu jennee daldala keessatti akka hojii guddaa tokkotti akkuma hojii gabaa beelladaa kan qabamee jiru waan ta'eef kana gurmaa'insa addaa waan barbaadu miti xiyyeeffannaa addaa fi hojimaata addaa kan barbaadu waan ta'eef ija kanaatiin yoo ilaalame gaarii ta'a jedheetaniin kanan laala.